waaqayyo namni ogeessii ogummaa isaatiin of hin jajin. Inni jabaanis jabina isaatiin of hin tuulin. Inni badhaadhaanis badhaadhummaa isaatiin hin koorin. Namni inni waaqayyo akkan ta'e beeku lafarrattis gaarummaa, qajeelummaa fi firdii qajeelaa akkan godhu hubatu inni kanaan of ajaju. Ani wanta akkasii kanatti nan gammada jedhe waaqayyoo kana dubbateera. Waaqayyoo maalitti gammada jedhee nama of hin bokoksine, nama yoo of tuula ta'e, yoo ittiin of jaja ta'e waan waaqayyoo godhuun dubbii waaqayyoo, qajeelummaa waaqayyoo, araarummaa waaqayyoo, firdii qajeelaa kennuu waaqayyootiin nama of jaju. Isa kaaniin akeekkachiisa waaqayyo. Nama of jaju, nama of bokoksu, nama kooru, nama akka malee boonu jechuudha. Waan hin goone, waan ofiisaatii mataa isaa rifeensa isaa tokkitti eeggachuu hin dandeenye isa of tuulu sana isa jibba waaqayyo. Yeroo sagalee kana ilaalu waan baay'ee sammuu koo keessa dhufa. Akka namaatti nuti maali kan sababa nuti ta'e laata? Tarii waan akkanaatiin laata? Akka kiristaanaatti akka guddanne kan nu godhu maali? Hafuuraan akka qancarree yookaan immoo akka dadhabnee qacuucamnee teenyu maaltu nu godha laata? Tarii wanta akkanaa jiraa laata? Akka sabaatti maaltu nu keessa jira laata? Akka saba waaqayyootti maaltu jira laata? Akka biyyaatti maaltu jira laata? Sababii baay'ee himuu dandeenya. Tarii sababiin tokko waaqayyoon jalatti gad of qabuu dadhabuu keenya laata? Waan waaqayyo hojjetuun, waan waaqayyo dinqii nu keessatti hojjetu, waan harki keenya hojjetate, waan ofii keenya hundumaa dandeenyu goonee yaadna laata? Waaqayyoof iddoo keenya laata? Tarii sababiin nu baay'eedhuma rakkannee yeroo yerootti hin kadhannaa, yeroo yerootti waaqayyoon dura dhiyaannaa maali laata? Maali inni irratti nuti ta'e? Tarii namummaa keenya akka nama waaqayyootti waan gadi hin cabne jiraa laata? Tarii waaqayyo waan nu keessatti ilaalee amma nu keessaa ba'ee amma nu qulqulloofnutti waan eegu qabaa laata? Akka isaan wallaala. Gaaffiidha. Kana isiniin jechuun miti. Keessa keenya garuu yaaduu qabna. Sila kadhata jabaatu nu kadhatamaa ture. Buloota koo. Maali buleettiin keenya yeroo dubbattu namni waaqayyoollee afaan guutee wanti inni barreessu, wanti inni jedhu nama sodaachisu bara kana geenye buloota koo. Bara of qabuun nama rakkisu geenye yeroon waa'ee saba keenyaa biyya keenyaa yaadu akkan kana yaadu kana yaannee irratti kadhannu keessa koo dhufeera. Wanta baay'ee of bokoksina. Yeroo tokko tokko lafa jirru illee hin beeknu. Nama tokkotti yeroo tokko dhugaanuu baa buloon dhageessanii jirtu ta'a. Waarsoo deemeenii jedhee waarsootti nama biyya keenyaatu Finfinnee fi waarsoo wal bira qabee dubbata. Kuni magaalaa jedhee magaala Finfinnee faranjiitti hima. Buloota koo magaalli biyya kanaa waan fakkaatu hin beekna. Dhugumaan wanti nuu ittiin of jennullee isa dhugaadha. Jiraateellee wanti nuu ittiin of jennullee isa dhugaadha.
Dhibatoota kunneen sodaadha. Waan baay'ee dubbanna wanti baay'een isaa superficialiidha. Obboloota koo akka kiristaanaattis akka sabaattis akka biyyaattis tarii kun gufuu nutti ta'ee laata. Bara kana keessa immoo jabaachaa deeme. Somni hin jabaata. Obbo Koksuun hin jabaata. Utuu miila lamaan hin dhaabbatin waaqarra dhaabbachuu yeroo fedhamu fa'aa dhageenya. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo dhugumaan namoota dhaabbatanii darban nu haa godhu. Ani isa biyya keenyatti ta'u caalaa isa waan baay'ee ta'u caalaa yoo tokko tokko namni waaqayyoo of hin jenne jiraa laata. Waaqayyo nu haa gargaaru obboloota koo. Namni of jaju waaqayyoon of ajaju jedha macaafa kana ala dubbifannu. Ogeessa ta'uun sirrii miti hin jedhu sagalee waaqayyoo garuu ittiin of jajuu sana. Isa waaqayyo ogummaa kenne, isa waaqayyo dandeettii kenne, isa waaqayyo badhaadhina kenne sana, isa kenne sana dhiibnee isa fudhate jajamuu isaati. Inni waaqayyoo hin jaallanne. Obboloota koo waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa utubu. Namoota dhugaadhaan kadhatanu, namoota dhugaadhaan deemanu, namoota waaqayyoon duratti gad of qabanu. Inni qabnu hunduu ulfina waaqayyoof akka ta'e, beekumsi keenya ulfina waaqayyoof, faarfachuun keenya ulfina waaqayyoof, hundumti isaa ulfina waaqayyoof, barsiisuun keenya ulfina waaqayyoof hin ta'u taanaan gufuudha. Jireenya keenyaa gufuu, jireenya sabaa gufuu, jireenya waldaa gufuu ta'a. Obboloota koo waaqayyo kanaaf isin gargaaru. Waa'ee of tuulummaa kana, waa'ee ogummaa kana macaafa fakkeenyaa keessatti yeroo baay'ee iddoo baay'eetti barreeffamee jira. Macaafni fakkeenyaa macaafa ogummaa akka ta'e dubbatama. Macaafa fakkeenyaa keessaa boqonnaa 16 keessaan iddoo tokko dubbisa. Lakkoofsa 5 akkas jedha. Waaqayyo warra garaa isaaniitti of gurguddisan hundumaa hin ciga'a. Isaan utuma harka wal qabatanii iyyuu utuu hin adabamin hin hafan. Waaqayyo hin cigaa jedha. Hin cigaa. Waan cigaa isaan sagalee waaqayyoo keessaa waan seera keessa dhowwame baay'eetu jira. Waan waaqayyo cigaa jira. Waan jibbisiisaa ta'e cigaa waaqayyo. Waan qulqulluu hin taane cigaa. Mana waaqayyoo keessatti wanti cigaas isaan mul'achuu hin qabu. Waaqayyo iddoo sanatti hin argamu. Obboloota koo waaqayyo warra garaa isaanii of guguddisan hundumaa hin cigaa jedha. Warra mana waaqayyoo keessaa ani abalu, ani profeet, ani meejar profeet maal jedhanu tarii waaqayyo maal jedha laata. Namoota odoo waaqayyoo afaan isaaniin kaayin dubbatanu ani waaqayyo akka warraan fudhadhe waaqayyo na dibeera jedhanii dubbatanuun waaqayyo maal jedha laata. Waaqayyo namoota of guguddisanu, namoota waaqayyoon duratti gadi hin jenne maal jedha laata. Baay'ina dinqaddoo kana lan dubbisu hin cigaa jedha. Waaqayyo jaalala obboloota koo garuu waan cigaa sisaa hin cigaa waaqayyo. Akka nama waaqayyootti nuufis wanti waaqayyoof hirmii ta'e nuuf hirmiidha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hin adabadha waaqayyo hin dhiisu jechuudha. Warra akkanaa kana hin adaba jechuudha waaqayyo. Waaqayyo warra garaa isaanii itti of
gurguddisan hundumaa hin cigaa. Hundumaa isaanii hin cigaa. Garaa isaanii of guddisuu jechuun kuni yeroo sagalee Waaqayyoo keessa ilaalu garaa ofii keessatti waa jalqaba. Oduu afaaniin baafatin yaada keessatti, sammuu keessatti jalqaba. Of tuulummaan Waaqayyoon duratti waan ciigaa isaa gochuun yaadaan dhufa. Inni haleellee ta'u inni akka malee Waaqayyoon duratti waan hin taane hojjetu dura yaadaan itti dhufa. Yaada kanaan nama keessa deema. Garaa isaatti yaada. Garaa isaatti of tuula. Isa booda dhufa inni alaan mul'atu nu arginu. Oduu nu arginu waan baay'eetu ta'a jechuudha. Tokkoon keenya Waaqayyo nu gargaaru. Odoon beekin waan nu keessatti odoon biqilee mul'atin mul'atu jira jechuudha. Kan isa Waaqayyo argu isa namni immoo alaan hin argine jechuudha. Yeroo baay'ee nama sodaachisa. Buloota koo yeroo tokko Maartin Luuter Reformistii kanaan waa'ee sodaa isaa gaafatanii bara itti paapsitti yookaan immoo paappaasitti waa dubbatamuu waldatti waa dubbatamuu hin dandeenye keessaa ijaanni ka'eef maal sodaatta jennaan of keessa garaa kootiin sodaadha ofiin sodaadha jedhee jedhu. Of sodaachuu jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Nama of ilaalu nu haa godhu. Obboloota koo Waaqayyo waan ciiga'u nuufis ciigaa isaadha. Waaqayyo waan jibbu nutis jibbuu qabna. Akka kana sagalee Waaqayyo. Egaa yeroo baay'ee yaaduu duwwaa miti. Isa yaadan egaa gadi ba'a jechuudha gaaf tokko. Gaaf tokko mul'ata jechuudha. Sagalee Waaqayyoo Naabuukadnezar yaadee isaan dubbata. Waa'ee ofiin boonuu, waa'ee ofiin piraayidii ta'u waan hojjetame waan ta'e hundutti mootii waan Waaqayyo isaan godheen waan Waaqayyo isaaf godheen Waaqayyo kaasee biyya lafaa irratti jabaa mootii jabaa biyya lafaa irratti bara sana keessa biyyoota guddaa akka inni bulchu godhe keessaa nama tokko ture Naabuukadnezar. Namoonni yeroo dubbatanu warri seenaa mootummaa addunyaa waan jedhamu jira. Mootummaa addunyaa isa jalqabaa ti jedhu. Guddaa jechuudha. Mootummaa guddaa bara dhumaa irratti Hitler waan akkanaa dhaabuu yaadee ture jedhama. Addunyaa irratti mootii jabaa ta'u jechuudha. Isa booda mootummaan Faaresiif mootummaan Medoom dhufee guddaanii mootummaan Giriik isa booddee dhufee dhamaa. Mootummaan Giriik mootummaan jabaa macaafa qulqulluu irratti maqaan isaan dhaamne maaliif hin dhaamne namoonni yeroo dubbatanu yeroo baratti kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduu barrisaa waan ta'eef ta'uu mala warri an jiru. Isa booddee mootummaa Roomaati. Mootummaa Roomaa bara Yesuus Kiristoos ture. Waa'ee isaatu dubbatamaa warri Israa'el isaan jala turanii. Obboloota koo namoonni gurguddoon hin ka'ani, mootonni gurguddoon hin ka'ani, mootummaa gurguddaan hin ka'e. Mootummaa gurguddaan hin ka'e. Har'a garuu keessa jiru. Naabuukadnezar egaa mootummaa guddaa Baabiloon magaalaa ishee bara sana keessatti tarii moodernisii guddaa taate ijaareera. Waaqayyo harki Waaqayyo keessa jira waan yaadetti fakkaata. Waaqayyo isaan kan hojjete
hojii waaqayyoo ta'uusaa waan baran fakkaatu. Macaafa Daani'el yoo dubbifannu waa'ee seenaa kanaa hin dubbata. Waan Nabukadnezar godhe, waan inni bara sana keessaa obboloota koo bara mootummaan isaa jabaa ta'e keessa siree isaarra ciisee yookaan immoo olii gad deemee masaraa isaarraa waan inni dubbate. Obboloota koo Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo waan ittiin boonnu Kiristoos malee kan biraa kan qabaanne nu gargaaru. Kan ittiin boonnu kan biraa hin jiru. Kan ittiin dhaadannu yoo jiraate Kiristoosin duukaa bu'uu keenya. Waaqayyo nu gargaaru. Har'aa eessa jirra akka sabaattis akka biyyaattis. Dhugumaan qulqullummaa isa Kiristoos fedhu sanaan deemaa jirra moo? Waaqayyo anaaf isin na gargaaru obboloota koo. Macaafa Daani'el keessaa nan dubbisa. Macaafa Daani'el boqonnaa 30 jalqabee akka jedha. Kun Baabiloon guddittii ishee ani iddoo taa'umsa mootummaa kootiif ulfina suuraa kootiif jabina aangoo kootiin ijaarame tira. Mooticha takka jedhe. Utuma dubbichi afaan mootichaa keessaa hin dhumin sagaleen tokko karaa Waaqaa keessaa gadiitti dhufee dubbiin kun sitti hin dubbatama. Yaa Nabukadnezar mootii, amma mootummaan si harkaa fudhatameera. Ati namoota gidduudhaa hin baafamta. Iddoon jireenya kees bineensa bakkee wajjin hin ta'a. Akka sangaas marga nyaatta. Inni hundumaa gararraa jiru sun mootummaa namoota irraa kan moo'u. Abbaa ofii isa jaallateef akka isa kennuu amma beektutti bara 7 sirratti hin darba jedhe. Haalleluuyaa. Nama sodaachisaa. Waaqayyo murtoo irratti dabarse waggaa 7 akka inni akka horii ta'u. Waaqayyo murtoo irratti dabarse. Kun maali? Dhaadannoo of jajuu. Dhuguma Baabiloon dinqiin hojjetamteetti. Kireeditiin isaa garuu kan Waaqayyooti. Waaqayyotu kaase nama kana. Ogummaa Waaqayyo kennee fi mootummaa Waaqayyo kennee fi har'a namoonni kana yaadan. Ofii waan godhatanitti fakkaata. Yoo tokko nan sodaadha. Yeroo namni Waaqayyo sagalee Waaqayyoo bokkaa kan roobsu Waaqayyo akka ta'e hin dubbata. Hurrii kan abboomu Waaqayyo. Yeroo namni hurrii abboomaa fakkaatu nannaa. Obboloota koo abaarsa hunduma keenyaaf. Waaqayyo nu gargaaru. Waan goonullee Nabukadnezar asitti akka seenaan dubbatutti waa'ee Baabiloon Nabukadnezar tokkoffaa inni lammataa kan booda dhufee jedhama. Nabukadnezar the first inni jedhamu kuni isuma jabaa waan guddaa hojjete ta'uusaa hin dubbatu seenaa irratti. Kana jechuun maayini wanti dubbatu keessa dhugaan jira. Garuu kireeditiin isaa Waaqayyoon dhowwate. Waaqayyo kanaaf itti dubbate. Daani'el yeroo dubbatu waa'ee abjuu isaa yeroo hiikuu fi mootii jabaa Waaqayyo kaase ta'uusaa ati warqeen inni mataan sun si'i jedhaan. Nabukadnezar garuu dhiisee warqee dhundhuma meeqaa ijaare nama akkatti sagaduuf. Yeroo tokko nama naasisa. Nabukadnezar eggatti dubbatee Daani'el isa keekkachiisee booddee siidaa ijaare.
kan itti waaqeffatamu. Isuma ammoo yeroo faarfannaan faarfatamu, yeroo meeshaan rukutamu sagadaa waaqayyoof sagadama meeshaan reebame obboloota koo. Sagalee adda addaatiin meeshaa ribuu qabuun meeshaa adda addaatiin meeshaa korkor jedhuun waaqayyo keenyatu waaqeffama. Siidaatti sagadama miti. Seexanni garuu akkas gooti yeroo sammuun namaa qabamu obboloota koo. Naabukodonosor mootiin guddaan kun egaa waaqayyoo rukute. Naasuu guddaatu isarra dhufe jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru obboloota koo. Yeroo mootonni rukutaman yeroo baay'ee sabni wajjin rukutama. Abaarsa mootonni ta'an jiru, mootonni eebba ta'an jiru. Bara Daawit keessaa bara nagaatu ta'e jedha sagalee waaqayyo. Mootiin nagaa yeroo dhufu nagaatu ta'a. Waaqayyo nagaa, mootii nagaa, mootii waaqayyoon sodaatu nuuf kaasu obboloota koo. Mootii waaqayyoon dhaadatu waaqayyoon nuuf kaasu. Yeroo baay'ee akkas seenee turre. Mootii waaqayyoon dhaadatu nuuf dhufe jennee yeroo yaanne jira. Waaqayyo garuu fedha garaa keenya yaadata bar tokko hinuma ta'a kun. Bar tokko barri boqonnu hin dhufa. Obboloota koo dhaabbannee garuu akka silaa sagalee waaqayyoo obboleettiin koo nu dubbifte akkasa sagalee Iyyoob keessa jiru sana maaliyyuu ta'u dhaabbannee barri darbuu eeguu qabna. Akka roomine wanti baay'een nama sodaachisa. Bara durii waan baay'een dhageenyu ta'a. Miidiyaan hin jiru, wanti baay'een odeeffamu hin jiru. Bara kana namni waan baay'ee dhaga'a. Silaa waa'ee mootummaa Roomaa kaaseen ture. Roomaa namoonni maal jedhu bara dhumaa kana hamma dhumaatti hin mul'atin malee mootummaa Roomaa jiraa jedha. Mootummaan guddaan ka'ee isaa jedha. Dhumarrattis yeroo inni Kiristoos mormu dhufu waan akkanaa wal qabatee jira. Mootummaan biraa hin ka'uu guddaanii jedha. Hin beeknu waaqatu beeka. Garuu waan tokko yaadadhe. Bara Roomaa sana mootummaa jabaa sana maal jedhama? Mootummaan Roomaa lolaan ajjeesaa duwwaa miti jedhama. Nama ergatti jedhama. Biyya tokkotti nama ergatti. Maal jetti? Mootummaan Roomaa dhufeera harka kennaa jetteetu mootota biyyoota iddoo biraatti nama dura ergamaa ergiti jedhama. Nama labsi labsu. Isa booddee Roomaan ijaa sodaachisaa ta'ee fi biyyi sammiitii godhaa jechuudha yeroo baay'ee. Namoonni yeroo dubbatanu bara sana bara Yohaannis Cuuphaan ba'ee mootummaan Waaqayyoo dhaateera. Mootummaan Waaqayyoo dhufeera. Qalbii diddiirradhaa yeroo inni jedhu namootaaf hin galaa jedhu. Maaliif labsii mootummaa Roomaa ijaa beekaniif. Obboloota koo. Namoonni Waaqayyoo mootummaa Waaqayyoo kana labsu. Namoonni biyya lafaa immoo mootummaa Roomaa labsu. Mootummaa biyya lafaa labsu. Mootummaa biyya lafaa sana akkuma sila waa'ee Naabukodonosor irratti jenne Waaqayyotu kaase. Garuu isaantu jajamaare kan jajamuu qabu Waaqayyoo gooftaa keenya obboloota koo. Tarii waa'ee Naabukodonosor kan iddoo tokko duwwaa dubbiseen iddoo biraatti ce'aa. Har'aa gabaabaan dubbadhallee hin ture garuu sagalee Waaqayyoo waan nutti dubbatu barachuun gaariidha. Kadhataafis yeroo margan yaadda. Waan ani iskiriinshootii yookaan immoo waan ani xinnoo ishee sitti argisiisus hin jiraata. Waan sheeris ni godhu. Macaafa Daani'el boqonnaa 3
kudha sadii yaada isaa san dubbadheera. Garuu waan tokko dubbachuun yaadeen asitti kudha sadii boqonnaa sadii kudha sadii amma kudha shanii Naabukadnezaaris kanarratti haaree eekamee Sedraakiin, Mesaakiin, Mishaakiin, Abdinegoos gara isaa akka fidan hin abboome. Isaanis jara kana mooticha duratti dhiyeessanii Naabukadnezaaris yaa Sedraak, Meshaaqiif Abdenegoo isin dhuguma waaqayyoolii koo hin waaqessitanii bifa fakkeenya warqee irraa hojjetanii dhaabeef hin sodaattanii hin sagaddanii. Egaa amma sagalee fiinnoo, faaggaa, kiraaraa, masiinqoo, mi'a ribuu qabu kan biraa, ulullee, sagalee mi'a garagaraa akkuma dhageessitaniin bifa fakkeenya ani hojjechiiseef gombifamtanii sagaduudhaafis qophaa'aa. Yoo sagaduu dhabaattan garuu isuma sana iddoo ibiddi itti boba'u keessa hin darbatamtu. Waaqayyo inni harka koo isin oolchuu kun eenyure? Isa dhumaa kanatu nama naasisa. Eenyu waaqayyichi inni akka koo keessaa isin baasu jedha. Tokko iddoo kanatti maal argina? Namoonni waaqayyoo warra akka sadanii kanaa har'a yoo gaafataman maal jedhu laata? Abiddi harka torba boba'ee itti darbatamtu. Kunoo fiinnoon afuufameera. Inni silaa meeshaan ribuu qabu adda addaa waaqayyotti waaqeffamu. Seexanaa waaqeffachuu fi waaqa tolfamaaf sagaduuf isinii qophaa'eera. Maal jettu ree yoo jedhame maal jenna? Har'a namoonni hin dhaabbatu. Hin dhaabbannaa laata? Gaaffiidha. Hin dhaabbannaa isuma dhugumaa isa bara baraa sana yoo nu oolchuu dhabaates waaqayyo waaqa kooti jennaa laata? Namichi kun hin ga'ise waaqayyotti dhugaa dubbachuuf yeroo kan argitan waaqayyo isin baasu jira inni isin oolchu harka koo keessaa yeroo jedhu waaqayyo keenya waaqa baasu ta'uu beeknaa laata? Yeroo wanti hundi nu roomisiisu, yeroo wanti hundi har'a wanti ta'u har'uma kaanee kadhachuullee dadhabnu. Waa'ee sagalee waaqayyoo kana obboleettii koo wajjin haasa'an ture yeroo yaannu. Haaluma gidduu kana biyya keenya jiru waan baay'een akka mogolee nama buusu wanti tokko. Obboloota koo waaqayyoonni kaleessa Sedraak, Meshaaqiif Abdenegoo baase waaqayyo keenya. Inni kaleessa haala sodaachisaa roobmisiisaa keessatti isaanii wajjin dhaabbate waaqayyo keenya. Hin sagadne isaanii waaqayyoo isaanii malee waaqayyoo namicha kanaa hin sagadne. Hiroomine yoo nu baasuu dhabaates hin sagannuufi waaqa kee kanaaf jedhan. Warqee dhundhumaa dheeraa sana fagootti akka mul'atu sana namoonni fagootti arganillee akka gombifamuu nuuf hin dubbatu. Fagootti akka mul'atu meetira meeqa hojjete namichi warqeerraa. Hojiin suniif bara sana qabeenyi sun iyyuu nama xiqqa. Waaqa tolfamaadha. Xuraadha isa ciigaasisaa sana. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu isaaf sagaduun eenyuuf hin ta'u. Yoo tokko tokko egaa mootummaan guguddaan ka'anii darban yeroo jennu waan tokko tokko yaada bara keenya keessa mootummoota gurguddoo argina.
baay'een keessan tariin qaqqabne Soviet Union akkam sodaachiftuu akkam jabduu akka taate warri beeknu jirra. Warri barasna keessaa sardi warri sodaatu tamaa ture. Ameerikaanii fi isaa wanti dhukaasuu jedhanii har'a Soviet Union hin jiru. Har'a Yugoslaaviyaan hin jiru. Akka darbullee yeroo tokko yaadan mootonni ala dubbatan namoonni tokko. Biyyi kun hin faca'u hin badu yeroo jedhamu nan sodaadha. Maal abdannee akkas akka jennu hin beeku. Seenaan hin jiru. Mee waan tokko yeroo yaaddanu kaleessa warra gurguddaa turan ala yaadnu har'a ammoo akkan jirre yeroo yaadnu obboloota koo na sodaadha. Kaleessa biyyoonni gurguddoon turanii har'a hin jiranu. Inni kaleessa nu gidduu jiru har'a nu gidduu jira. Inni kaleessa waaqa keenya ta'e har'a waaqa keenya. Inni mootota kaasu mootota dabarsu har'a naaf ni waaqa. Inni har'a arginu bor hin jiru. Obboloota koo. Inni har'a mul'atu bor hin mul'atu. Maqaan isaa ulfaatu. Inni hana jedhee hafu isa duwwaadha. Waaqa keenya. Waaqa bara baraa isa ta'e. Waaqa keenya isa hin geeddaramne sana. Isa duwwaa tafa mootonni baay'een darbaniiru. Kaleessa ana warri anu har'an jiranu. Keessa isaa maal jedhaa? British Empire keessatti yaaduun tu jedha. Gadi lixxu jechuudha aduun. The sun never sets on the British Empire. Dhuguu harka. Obboloota koo. Kaleessa Britain nama isheen keessa ilaalaa. Yoo Australiyaadhaa aduun bahee nu biraa yoo dukkana ta'e British Empire irratti faa jira. Guyyaadha. Achi Hindiitti ceeti. Gara Istii gara Westitti ala deemtu. Achi Afrikaa dhufti aduun achi Ameerikaa dhufti. British Empire keessa naanna'aa oolti. Kun obboloota koo waggaa 100 wayii dura. Kaleessa jechuudha. Har'a Jarmanoonni maal jedhu biyya bishaan keessa jiru. Iceland jedhuun yeroo baay'ee Biriitaniin maaliif dhattee biyya bishaan keessaa taateetti jechuudha. Namni kanallee hin yaadu obboloota koo. Namni kanallee hin yaadu. Isa kaleessa argine har'a akka hin jirre hin yaadu namni. Baay'ee na dhiba. Nan sodaadha waa'ee biyya keenya yeroo yaadu. Na sodaadha. Dhugumaan nuu galaa wanti baay'een yeroo boonnu yeroo waan jennu Biriitan kaleessa akka jette aduun biyya koo keessatti hin jette. Waaqayyo nu haa eegu. Waan ittiin boonnu waan Waaqayyo hojjete hin harka keenya jiru bori hin jiru. Fara'oon faan harka hin jiran obboloota koo. Yeroo waa tokko dubbisu waan tokko na dinqe biyya Israa'el kanatu yeroo baay'ee baddeedhamee yaadama. Yeroo baay'ee mootonni itti duulaniiru. Gibxittis baduu dandeessi turte yeroo beelli isaan qabes yeroo Gibxi boonis baduu danda'u turan. Waaqayyo garuu bara keessatti nama qabaa ture. Yoosef bara barbaachisaatti hin kaaseef. Daani'eel faa bara barbaachisaatti hin kaaseef. Bara keessatti hundumti isaanii yoo cubboota jetan namoota dhaabbatan namoota Waaqayyo isaan ilaalu kaaseef. Baay'ee sinniqa.
namoota maaloo ta'e waaqayyoon abdatanii deemanu abbootiin keenya cubbuu hojjetan nu hojjenneerra ati qulqulluudha nu maari namoota jedhan qabu. Waaqayyo nuuf haa gargaaru. Har'a cubboota moototaatu hin ta'in namoota akka Daani'el, namoota akka warra sadan sanaa, namoota akka Yoosef fa'aa nu barbaachisa. Isaan kaan cubbuu isaanii hojjetanii biyya balleessuu danda'u ta'a. Namoonni garuu biyya baraaranu ka'uu qabu nu gidduutti. Obboloota koo waaqayyo nu haa gargaaru. Biyya keenya yeroo kadhannu, yeroo yaannu, maal yeroo jennu keessa keenyatti waan baay'eetu nu goola. Garuu waaqayyo amanamaadha. Aniif isinoon dhaabbanna ta'e. Waaqayyo nu gargaara. Waan fokkisaanii biyya keenya tuqe jedhee ani yaadu waan ani sagalee kana yeroo dubbisu yaade tarii boonuu biyya keenya bara durii Haile Sillaasee Hinduu jedhamee yaadamaa jedhama. Namallee namni yaada hin jiru jechuudha. Boonuu biyya keenya የክርስቲያን ደሴት jechuu keenya biyya daabboo qircaate jedhu Afrikaan intiniidha jedhu daabboo jedhu duri jedhama. Dhugaadhaa kun waan waaqayyoo jedhu waan waaqayyoo ilaaluun gaariidha. Namoota waaqayyoon dura yeroo deddeebi'anu obboloota koo deddeemanu isa bukkee isaanii hin laalle ilaala waaqayyo. Isa waaqayyoon waa laalee deemu sana ilaala. Isa bukkee isaa hin ta'in, isa bishaan roobuu hin ta'in, isa jabaa sana ilaalee nama deemu barbaada waaqayyo. Nama akkanaa barbaada waaqayyo nu keessaa. Nama ijaan baane nama akka Yoosef barbaada waaqayyo. Obboloonni isaa ala dhufanii harka isaa turan. Garuu Yoosef eenyu akka isa erge beekaa turan. Har'a biyya kiristaanaa jedhamee ijaa ba'uutu ammaata. Yoo namni harka tokko kutee harka lama kutuutu baay'ata natti fakkaata. Nama sodaachisa. Namoota dhiifamaa miti nuti obboloota koo. Hin beeknu dhiifama. Yoo tokko nama sodaachisa. Waaqayyo anaaf isin gargaaru. Waaqayyo nu gargaaru. Fakkeenya keessaa ammas nan dubbisa. Fakkeenyi kun baay'ee na dhiba waa'ee ogummaa, waa'ee namoonni waaqayyoon duratti akkamitti akka jiraatan dubbata. 16:18 akka jedha. Of guguddisuun badiisatti, of bokoksuun kufaatitti nama hin geessadha. Of guddisuun badiisatti, of bokoksuun kufaatitti geessadha. Nabukadnezar irratti argineerra. Waan kana seenaa kaleessaati obboloota koo. Seenaa kaleessaati. Waan akka laallu yaade tokko isa kaapiteeniin markabni kun markaba dinqiidha. Bara sana keessa markaba harki namaa hojjete guddaa keessaa tokko jedhama. Fiilmiin irratti hojjetameera akka isheen cabde. Markabni kun guyyuma dura baatee bishaan irra lixxee deemuu jalqabduun garagalte. Ijaa garan galtu jedhamee akkaataan isheen koonistiraaktii taate adda jedhamee yaadameef markaba guddittii bishaan irratti yeroo deemtu waasee sochootuu hin dandeessu jedhee yaadameef namni argitan kun maal jedhaa? Even God himself couldn't sink this ship. Bara sana miidiyaa bara sanaaf yeroo ka'anii akka dubbate yaadama. Tuni san argine garuu yaada sanan beeka. Waaqayyo iyyuu markaba kana garagalchuu hin danda'u. Maaliif harka isaanii hojjete dinqii akka ta'e.
markabni kun socho'uu hin dandeessu kan itti siqu hin jiru jechuudha. Waaqayyoonni bishaan uume inni ardii kana garagalche hin danda'u, markaba garagalchuu hin danda'u. Kaapiteeni Smith seenaa isaa duukaa bu'ee reeffi isaan argamte. Kan warra kaanillee argame baay'ee isaanii. Hin awwaalamne. Caccabduun Teetaaniik waggaa dhiyoo dura argame. Bishaan gadi fagoo jaa ta'ee fi ba'uu hin dandeenye jechuudha. Nama 1,513 warra du'an lakkaa'aa lubbuun warra hafan 332 amma isheen baattu ilaalaa istaadeemii meeqa taatee jedhama guddoodha achi ol guddoodha. Jechi namicha kanaatii laata Teetaaniik akkuma gaafa dura kaatee reef hojjetamtee kan isheen karaatti hafte yaada. Nama sodaachisa. Arraba keenya keessaa wanti ba'u. Isa booda waan tokko ni dubbisee isas jala isaattis ni kaa'eera. Benjamin Franklin namni jedhamu nama Ameerikaa beekamaa ture, siyaasas waan adda addaa keessatti nama qooda fudhatee namoota Ameerikaan bilisa yeroo baatu irratti hojjetanii konstituushinii barreessan keessaa nama tokko. Namni kun maal jedhaa akka piraayidii taree iskiriinii isaa guddisaa. Akka boonuu of jaju pride akka piraayidii wanti hamaan akka hin jirre dubbata. Waan jaallattan godhaa nu keessatti hin du'edha. Waan jaallattan yoo goone nu keessa du'uunsaa rakkisaadha. Beat it down. Stifle it. Waan jaallatte godhi. Baay'ee rakkisaadha. Gad of qabuun ulfaataadha jechuudha. Utuman illee mo'adha ta'ellee boonuun kun hafuudha. Isan gad of qabe sanaaf. Isan piraayidii koo dhiisee nama gadi waaqayyoon duratti gad jedhu yoon ta'e ani nama hambiliidhaan of hin jedha jechuudha. Na dhiba jechi kun. Baay'ee na dhiba. I should probably be proud of my humility. Waaqayyoon nu gargaaru. Waaqayyoon nu gargaaru. Waan jennu keessattis, waan goonu keessattis Waaqayyo nu gargaaru. Waaqayyo maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Waaqayyo nama gadi qabu jaallata. Hin gammadadha sagalee Waaqayyo. Namoota gadi of qaban Waaqayyo ol kaasa sagalee Waaqayyootu jedha. Namoota ol of qaban gadi qaba Waaqayyo. Namoota gadi of qaban Waaqayyo yeroo isaatti hin kaasa. Sagalee Waaqayyoo isa dhumaa dubbiseen fixa. Kan dhumaa dubbisuu yaade. Wangeelaa Maarqos irra jiru. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostu lakkoofsa 20 jalqabee isa jedhu dubbata isa jiru. Yesuus itti fufee isin yaada garaa namaa keessaa ba'u nama xureessa. Isa yaada garaa namaa keessaa ba'uutu nama xureessa. Yaanni hamaan hundinuu keessa yaada garaa namootaatti hin ba'u. Isaan immoo talalumaa
hanna, halalummaa, hanna, hamaa hojjechuu, ejjummaa, sassata, hammina, haxxummaa, gadi dhiisaa, weennoo, nama salphisuu, of tuulummaa, dagatummaa, wanta hamaan kan hundumaa keessaa, wanti hamaan kan hundumaa keessaa yaada garaa namaati ba'u. Xuraa'aa nama hin godha jedha. Wanti garaa namaati ba'u, wanti achi ol ba'u. Kanaaf Yesuus Kiristoos iddoo biraatti hin dubbata waan nama xureessu isa ba'uudha, isa nyaatanu miti jedhee. Isa gadi lixu utuu hin ta'in isa ba'u sanatu xureessa jedhee dubbata Kiristoos. Isa ba'u afaan namaatiif ba'u. Amma Kaapiteeni Smiiz tarii kun isa godheeraa laata? Tarii namoota keenya ija jabinaan dubbatanu kun ta'eeraa laata? Waaqayyo nu gargaaru. Of tuulummaa kana keessa jira waan baay'eedha dubbate Kiristoos waan nama xureessan. Har'aa waa'ee of tuulummaa kana jaan dubbadhuuf isa irratti fookasii godha malee waan baay'eedha jechuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Isa dhumaa waa isinitti argisiiseen asirratti dhaaba. Waaqayyo nu gargaaru. Inni dhumaa kanan isinitti argisiisuu barbaade ogummaa warra Israa'el faatu namni kun akka kana jedhama. Waan kana jedhama sagalee Waaqayyoo keessas jira yaadni isaa. Yaada kee eeggadhuudha. Yaada garaa keetii eeggadhu. Isumatu immoo isuma dubbatta jechuudha haaftee. Isa garaa namaa kana keessatti ulfaayetu gadi ba'a jechuudha. Jecha kee eeggadhuudha. Callumatti waan taane dubbattu jechuudha. Baay'ee jecha ogummaa jedhamuufan sitti argisiisuu fedhee jaa. Anatti natti dubbateefi waan arrabni namaa dubbatetu booddee waan baay'ee ta'ee akshinitti geeddaramee amalatti ta'ee amalli sun immoo eenyummaa keenya murteesse dhumarratti karaa keenya inni yaada sammuu namaa keessatti jalqabe dhukkuba badiisaa nutti ta'a. Obboloota koo diinni kan nu qoru inni amaanni karaa sammuu keenyaatti. Isa namni alaan argine oo dubbanne namni arga. Waa hojjennu namni arga. Isa keessa keenyaa sana garbu. Diinni ittiin nu loltu. Nam tokko illee hin argine cubbuu hamaa. Kanaafi Waaqayyo nu haa eegu. Har'a biyya keenya Waaqayyo haa eegu. Obboloota koo waan hamaa Waaqayyo jibbu waan xuraa'aa isattiin dhaadannu Waaqayyo nu keessaa kaasu. Warra baay'ee isaa waan Waaqayyo hojjeteen yoo nama tokko namni tokko kadhatee fi fayyise yookaan harka irra kaa'ee fayyise inni fayyisaa sana. Garuu namoonni har'a akkana yaadu laata. Kireeditii isaa eenyuuf kennu laata. Haqanni piroofeeta ofiin jedhu inni eenyuuf hin jedhu kireeditii isaa eenyuuf laata. Inni har'a biyya ijaara jedhu kireeditii isaa eenyuun laata. Akkuma Naabuukadnetsoor yaannamoo Waaqayyo nu haa gargaaru. Kana yaannee akka biyya keenyaaf kadhannu yaadeetanii Waaqayyo waan dhageenye nuuf eebbisuu keessa keenyatti hambisuu nu haa gargaaru. Eebbifamaa obboloota koo.